inni akka jaalatutti himnaan ergumetti dhiyaattee haatee yaadisii jijjiirti. Wanni godhaa jirru kun dogongoraa waan kana godhuun qabnu natti hin dhiyaatin jetteen. Erga nama jaalattu hin qabne maaliif sababa malee jaalalti jeqee baluu diddaa jeenni isiidhaan lollaan isiilleen akka dhukkuba qabduu fi akka rifeensi mataa isiirra jiru artifishaala ta'e itti mul'istee amma hoonanii jaalattaa jetteen. Akkuma laaltanii gartan daawwattoota keenya arraan tana seenaa mucaa intala umriin isii waggaan takka qofta jiruudhaaf isii haftee takka oduu akkasii beekuu fuudhee takka isinii qabannee dhufnee jirra. Akka isinitti tolu abdii qabnaa gaa seenichaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Filmii yeroo eegalu mucaa maqaan isaa Diriin Jaamurraa eegala. Diriin yeroo baay'ee fiigichaa fi yeroo isaa ispoortii irra fixuu fi muuziqaa raappii dhageeffachuu ni jaalata. Odumaa muuziqaa raappii dhageeffachaa fiigaa jiruuti akka yeroon isaa itti dabarte karaa mana barnootaa deemuudhaaf hubatee karaa manaa gala. Yeroo karaa manaa galuu abbaan isaa akka dhiyeenya kana fiigichitti hin jirre himaaf. Innilleen akka yeroo biraa tolchee fiigu himee fi karaa mana barnootaa dhaquu murteessee karaa mana barnootaa deema. Akkuma mana barnootaa dhaqee hiriyoottan isaati wal argeen hiriyoottan isaa akka galgala edanuu kana qophiin wallisaa raappii guddaa biyya kana edanuu qophii ajaa'ibaa qabu himaniif. Hoggaa kana innilleen akka qophii kana hiriyoottan isaatii wajjin dhaquu qabu murteessanii addaan bahan. Karaa manaa yeroo galu erga abbaa isaa sadarkaa mana barnootaa agarsiifateen booda akka galgala qophii jirtu san dhaquu qabu himaaf. Garuu abbaan isaa jalaa dida. Abbaan isaa jalaa didulleen haati isaa ni amansiiftiif akka qophii sanarratti argamuu qabu. Gammadee galgala irratti Diriin qophicha ni dhaqa. Yeroo qophii dhaqu bakkattoon guutamtee jirti. Ol seenuudhaaf taraa eeggatta. Hoggaa kana hulaa duubaatiin seenuun qaba je'ee murteessa. Isaa fi hiriyoottan isaatillee karaa seenaniin osumaa barbaadaa jiranii intala takka ta'eefillee dhokattee seente argan. Hoggaa kana Diriin dhaabbatee akka isaan gargaaruu qabdu gaafata. Hoggaa kana miiciyoolleen akkana jettiin isin ol naquudhaaf doolaara 100 ni kafaltanii jettiin. Innilleen doolaara 100 ni kafallaati. Atummaan ol nu naqii jaan. Odumaa isaa walitti haasoo jiraniiti zabanyaan iddoo tanaa dhufa. Zabanyichi akkuma dhufee ijoollee qaqqabee miiciyoollee ni arga. Miiciyoodhaan achirraa ni buutamoo hin buutuu jaan. Miiciyoon hin bu'uu kajettuun taati. Zabanyaan biraa achitti dhaqee miiciyoo qabuu yaalii godha. Jalaa fiiti. Zabanyaan lafatti hafe immoo ijoollee tana qaqqabnaan miiciyoon dhagaa fudhattee zabanyaa lafa jiru ijoollee qabe kana dhoyitee bakka sanii fiiti. Diriin osoo miiciyoon fiigaa jirtu maqaa miiciyoodhaa gaafate. Miiciyoolleen maqaan isii Izaabeel akka taate himtee fi bakka sanii fiiti. Galgala irratti Diriin Facebook irratti maqaa isii Izaabeel jee barreessuudhaan barbaada. Garuu argachuu hin dandeenye. Diriin waan ispoortii haalaan jaalatuuf ganama irratti ka'ee fiigicha jalqaba. Osuma fiigaa jiru karaa irratti mana aayiskiriimaa arga. Mana aayiskiriimaa kana keessatti miiciyoo Izaabeel fakkaattu akkuma harketti yeroo itti siqee ilaalu miiciyoon isii taatee argamti. Innilleen hiriyoottan isaa yaamuudhaan miiciyoon namicha dhagaadhaan nurraa dhoyte san as jirti jee himaaf. Hoggaa kana hiriyoottan isaatilleen dubbii waata isiin dhagaadhaan namicha nurraa dhoyte miti irraa qabamtee jirta jedhaniin. Inni lakki ani hin qabamne jeetuma haadaa wajjin ol seenan gizee wajjin ol seenan iskiriima bitatan. Akka iskiriima bitatan Diriin fuudhee bakka tana maallaqa tiippii haa. Nama bakka tana maallaqa tiippii haa. Hojjettoonni bakka tanaa guutuun dhufee sirbaaf. Hoggaa kana isiin tiippiin kaayinii jettiin. Inni garuu dubbii tan harkannaan gammadeetu tiippii haa. Akka inni tiippii kaayinii hojjettoonni bakka kanaa guutuun dhufeeti ni sirbaniif. Ammallee Diriin irra deebi'eeti tiippii kana kaa'uu yaada. Isiilleen haalaan aarteeti tiippii hin kaayiniiti bakka tanaa deemii jetti. Inni immoo yoo akkaanan guyyuu dhufee as tiippii kaayee sin sirbisiifne barbaadde na wajjin karaa alaa gabbeeti sirri na wajjin wal baradhuu jeeniti sirba raappii gabaabaa tokko sirbaaf. Eega sirbeef booda asrii irratti wal harkuu qabnaa yoonkiin tan as dhufeetiin guyyuu tiippii kaayee si sirbisiisaa je'eeti isii as bukkee bakka tana deema. Galgala irratti erga isiin bakka hojii isii xumurtee baateen booda Diriiniin wal arkan. Diriinilleen akkana jaan manni barnoota ati barattu maqaan isaa maal jaamaa jee gaafata. Isiin akka hin barannee himtiif. Odumaa haasawaa jiranii Izaabeel dhukkubbiin mataatti dhagaamuudhaan haasawaa jiran karan muran. Akkuma ol jettee ilaalteen Izaabeel namicha isiin bira galtu kan mana tokko keessa wajjin galan arkiti. Hoggaa kana yaamtee wal dubbisan. Namichi kun qaama isaa dhiirarraa gama dubartii waan deebisee jiruuf Diriinilleen dubbiin isa dhibdeetuma wal baraniini isaan adda bahan. Diriin Izaabeel gizee karaa manaa galchu waa'ee maatii isii ni gaafata. Haadha abbaan kee eessa jiranii jeeni. Isiilleen akkana jettiin. Abbaan kiyya daa'imummaadhaan narraa du'e harmee tiyyaa waan walii hin galleefecha namicha reefuun tana ati harkite santu na guddise isaa wajjin hin jiraadhaa jettiin. Galgala boruu galgala sa'a takkarra wal harkuu qabnaa waliin jaanii addaan bahan. Sa'a isiidhaan wal harkuudhaaf beellama qabu sanitti abbaan isaatilleen akka daarektarrii mana barnoota isaanii qophii qabuu fi akka Diriinilleen irratti argamuu qabu himaaf. Diriin garuu bakka hin kennuuf. Miicoodhaa wajjin yeroo isaa dabarsuudhaaf filata. Yeroo Izaabeel wajjin haasa'u kana inni jeeqamaadha. Isiin sababbiin jeequmsa keetii maali jettee gizee gaafattu akka abbaa wajjin beellama qabuuf akka beellama sanarraa hafe himaaf waan isii irraa qabamee jiruuf. Hoggaa kana isiin naannoo kana hoteelawiitti jira asin nuguusii jettiin. Yeroo bakka hoteelaa san dhaqan odumaa taa'aa jiranii inni ni gaafata sababbiin isiin barnoota hin baranneef. Isiin akka barnoota hin jaalanne himtiif. Inni akka barnoonni fuuldura isii ta'e himaaf.
abbaan isaatu akka yuunivarsiitii seenu deemu hima. Isiin akkana jetteen ilmi namaa fuuldura isaa bareeffachuudhaaf waan jaalatee itti amane hojjechuu qofaanii malee waan namni ta'e ta'uudhaanii miti jettiin. Innilleen dubbiin isii dhugaatoo waan hubateef irraa callise. Erga isiidhaan addabee booda kara bakka qophii abbaan isaa itti afeeree san dhaqa. Yeroo bakka san dhaqu waan irraafatee jiruuf akka sodaa abbaa isaa qabu irraa mul'atti. Abbaan isaatillee waan xiqqoo dura daayirektarrii mana barnootaa mucaan keemaa irraafatee isaan je'ee jiruuf inni ittichi je'eeti naqaaneessitee jirtaa fuula namaa duratti sitti aareetiin jiraa jaan. Guyyaa lamadaati isiidhaa wajjin gabbahee mana sinimaa dhaqa. Bifuma kanaan hariiroon isaan lamaan jidduu jirtu akka duraanii daran dabalaa dhufte, akka duraanii daran cimaa dhufte. Guyyaa kaan akkuma inni isiidhaa wajjin gabbahee karaa deemaa jiruun abbaan isaa isa arge. Yeroo kara manaa galu abbaan isaa akkana jaan, ati har'aan tana micoo sanii wajjin maal gootaa jaan? Isiin hiriittii tiyya malee humaatii miti jaan. Hiriittii tee taate waan biraatis taate ati yeroo barnootaaf malee yeroo dubartii hojii deemtu hin qabdu jaan. Mucaalleen deebiin kennineefii irraa callise. Guyyaa kaanis akkuma isii wajjin oolee kara mana isii galchen yeroo silaa isii ol naqee kara mana isaa deebuu qabutti bishaaniin dheebadheeti ol seenuu ni danda'a jaan. Isiilleen ol seenuu ni dandeessa rakkoon qabu jetteeniiti ol neeti. Erga ol seenee bishaan dhugeen boodatti isiidhaan akkana jaan, sababbi ati suuraa kana bifa kanaan fanniftee naa himi jaan. Isiilleen guyyaa tokko namaan jaaladhu wajjin kanatti suuraa isaa fannisuun fadhaa jettiin. Innilleen waggaa kana dirree beekka jaalatutti himee ittichi siquu yaalii godha. Waggaa kana isiin ifirraachi darbitee maal godhaa jirtaa wanni kanaa kun nurraan eeggamuu amma deemuu qabdaa jettiin. Maali nama jaalattu qabdamoo naa himi jaan. Lakki namaan jaaladhuun qabu sababa malee bakka an jaalalan barbaadu narraa deemeettiin. Innilleen sababbii tokko malee akkamiin nan jaalannee jee isiidhaan lollaan rifeensa mataa isii irra jiru ofirraa kaastee akka rifeensi artifishaala ta'ee fi akka umrii isiitirraa waggaa takka qoftiin hafteefii fi akka dhukkuba qabdu himteef haa ammoo nan jaalatta. An ammallee isin jaaladhaa isiidhaan jennaan isa ofirraa gabbaaftee ulaatti cufatte. Guyyaa kaan isumaa mana isaanii keessa dhaabbatee loohaa gidaarra jirtu ilaaluudhaan akkamittiin abjuu isii dhugoomsaaf je'ee dhaabbatee itti yaadu jiru abbaan isaa dhufee akkana jaan. Ilmi namaa abjuu isaa dhugoomsuudhaaf dura karoora lafa kaa'achuu qaba, achi booda karoora isaa sanarratti tarkaanfachuu qabaa jaan. Galatoonfateetii biraa deema. Karoorri isaa abjuu isaa dhugoomsuuf akkasumatti illee abjuu micoo sanii dhugoomsuu waan ta'eef itti dhaqee micoon irraa banuu didduu sulaa akkana jaan. An osoo ati ulaan irraa banuu baattillee arraan tana asiin deemu hanqa ati ulaan irraa bantee na dubbistuttu ana kara takkallee hin deemuu jaan. Isiilleen akka inni asiin deemnu hubannaan itti gabbuutee sharxii takkaaniin ol sinaqaa jettiin. Sharxiin maali jennaan sin jaaladha jecha juu kan arra booda naan hin ji'inii jettiin. Guyyaa kaan laalaa dhibee isii tana isii irraanfachiisuudhaaf jecha hiriyoottan isaatii wajjin wal mari'atee qophii eeybaa kan mana barnootaa ta'e kijibaa godhaaf. Hospitaalallee isii geessuudhaanii akka isiin dawaa isii seeraan fudhattu isii jajjabeessa. Akkuma wajjin karaa deemaa jiraniini isiin nama ol beektuun argiti. Yoggaa kana diriin wal barsiisti. Diriinilleen akka namichi istiidiyoo mana muuziqaa qabu gisee hubate gammadeeti wajjin istiidiyoo isaa dhaqa. Akka istiidiyoo dhaqanii sirba eegala. Yeroo dura sirba ma'anaan qabne sirba isiin dheexee loltiin yoo bifa kanaan itti fufte ati nama faashila taataa jettiin. Waggaa kana innilleen aaree ammaan tana seeraan sirba ajaa'ibaa sirbuuf eegala. Namichi mana istiidiyootilleen koppii sirba isaa kanneefi gammachuudhaan adda bahan. Galgala irratti isii fuudhee bahararra geessee doonii irratti akka isiin itti heerumuu qabdu gaafate. Isiin hamartii harkaa fudhattee quba kaayyattee anii fi umrii tiyyarraa waggaa takka qofaan naafe akkamitti isin fuudhanaan jettaa jettee itti hanjamti. Innilleen rifateetuma jalaa jallisa. Guyyaa kaan mana barnootaatirraa daraniif xaliyaan dhufti. Xaliyaan mana barnoota abbaan isaa akka seenu jaalatu san akka inni seenuu hin dandeenye ibsiti. Waggaa kana inni kana hunda rifatullee itti dhiisee qaamaa fi qalbii isaatiif yaada isaatillee micoo irratti ichi deebise. Akkamittiin micoo tana gammachiisaa qofa Izaabeel irra deebuudhaan isii fuudhee hospitaala geessee akka isiin dawaa isii seeraan fudhachuu qabduttillee isii jajjabeessee isiidhaa wajjin ture isii fuudhee kara manaa galche. Erga isii cibse booda isiin arraan tana asitti hafuu ni dandeessaa kara manaa osoo hin galle arraan tana asna bira turuu ni dandeessaa jettiin. Akka dhimma fardii dhaquu qabu manaa qabu himeefiiti boru mana isaanii kirismaas waan jiruuf akka isiilleen dhaquu qabduuf isii afeera. Isiilleen guyyaa lamada afeerraa inni afeera irratti kannaa garagaraa isaa qabattee deetti. Gizee dheeyxuu kannaa isaa kannituu kannaa tana hin banin jettiin yeroo itti hajamtu malee. Innilleen irraa fudhatee gammachuudhaan wajjin ol seenan. Yeroo ol seenan xaawulaa nyaataa irratti abbaan deeran akkana jaan mana barnootaati barattu kamii jee gaafata. Waggaa kana deerin dubbii jidduu seenee isiin mana barattii jaan. Abbaan deerin osoo xiqqishollee hin qaanfatin ati faashila guddaadhaa jaan. Sababa keetitti mucaan kiyya kasilaa barana yuunivarsiitii bareedaa seenuudhaa kee fudhatama dhabee ati abjuu mucaa kiyyaatillee balleessitee keetiifillee ifiifillee abjuu wayituun qabduu jaan. Mucaalleen waggaa kana aaree akkuma mana barnootaa keessa barachaa jirurraa ari'amee jiru himeef. Abbaan diriin bakka kanatti osoo xiqqisholleen qaanfatiin manarraa isaa iyyaase. Izaabeelilleen abbaa diriinii fi diriinumatti aartee achi deema. Ganama kaan abbaan fuudheetii yuunivarsiitiitti isa deebisa akka inni barnoota deebi'uuf. Daayirektarri mana barnootaatilleen fedhii isaa kadhugaa gaafata yuunivarsiitiitti deebi'uu isaatirratti. Innilleen jecha Izaabeel yaadatee daayirektartichumaaf dirree bee himaaf. Mana barnootaa kana yuunivarsiitii kanatti deebi'uu irraan qabu abbuma kiyyaatti na dirqaa jira jaan.
yeroo kara manaa galan abbaan ni lolaan ati anaaniidha jaan sababa dhalaatti fuuldura kee balleessuu deemtaa jee abbaan isaan lolaan anilleen sababa keetii jiruu jibbeetiin jiraa jee loohaa sagantaa tamana keessa jirtu jajjabsa abbaalleen oggaa kana aareef qabuu dadhabee oggaa dha'uudhaa kee haati dhuftee irraa qabdi aareen mana dhiisee manaa bahee micoo deemee dhiifama gaafachuu murteessee hulaa isii dura dhaqee dhiifama gaafa waan abbaansaa isaaniin lolee manarraa areef guyyaa isiin mana isaanii deeyte isiilleen isaa dhiifama bifa kanaan gaafatu garraan dhiifama gooteefiitii wajjiin gabbahuu murteessan iddoo bashannanaatillee geesseetii dhibee isii tan isii dagachiisuudhaaf waan dandeettii isaa godha bakka qophiileen taphaatii fi qophiileen bashannanaa jirtu kamuu ni geessa galgala irratti wallisaan inni jaalatu waan qophii qopheessee jiruuf ni dhaqan bakka qophiidha inni waan wallisaa haalaan fedhuuf deemiiti sagalee teetan isa dhageessisii taate dura sirbitee waraabbisan isaan jetteenitti akka boodigaardiin isaa isatti hin dubbanne boodigaardichaa wajjin yaa'ii gooti innilleen carraa kana fayyadamee dhaqee wallistichaa wajjin suuraa ka'a osoo inni sagalee isaa hin dhageessisiin sirbeenni waraabesan boodigaardiin wallisaa kana as deebi'e akka as deebi'etti deriin isa deessa garuu sagaleen dhageesse boodigaardichi yeroo as deebi'uuf wallisaa fofottaqee jira hanqa deriin wallisaa cinaa dhaabbatu kana izaabeel fuulee isa fatteessitee jira yeroo kara manaa galan izaabeelni gaafatti sagalee dhageessistee jirta jettee gaafatti innilleen isuma gammachiisuudhaaf jecha dhageessiseetiin jira jaan isiilleen akkamiin akka jibetteetuma aartee achumaa shilim jettee rafti ganama gizee dammeetu inni sarpiraayiziin sii qopheessee jaan sarpiraayiziillee mana ummaa isii fidee jira oggaa isiin ummaa isii akkuma garteetti maas na fiddeettee loltee ni rifatti ummaateetii haatee dubbisuu qabdaa jaan oggaa kana isiilleen haatee ummaa isii dubbisuu murteessiti yeroo ummaa isii dubbisuudhaaf itti dheeyxuu ummaan isii deemii asii jettiin aan sababa keetitti rakkoo gurguddoon na mudataa yaan talati yaasiinarraa fagaadhu jettiin isiillee rifattee haatee firraas yeroo galaa jiran galgala irratti akkanattiin ati edaas nakki jibdee odoo wallisaa sagalee teen dhageesseen aan jettee har'aa sayyama kiyya maleedha ummaa tiyya bira na fiddee dhibeerra dhibee naa dabalaa jirtaa ni bu'uun barbaada asin na buusii jettiin inni buusuu dida oggaa kana isiin fireesoon akka harkaan qabdee makiinaan muka buuti garuu carraa isaanii tahee homaan taane isaan lachuutu makiinaa keessaa nagayaan ba'a inni dhiifama gaafachuudhaaf jala fiigaa isii waan haalaan aartee jirtuuf dhibeellee waan itti jirtuuf gaggabdee inni fuudhee mana yaalaa geesse mana yaalaatti doktortittiin akkanattiin akka izaabeel dawaa isii seeraan fudhachuu qabdu yookaan dhibeen isii akka hammaachaa dhufe himtiif izaabeelillee yeroo kana dhageessee jirti guyyaa lamada akkuma ganamaan ka'ee izaabeel bira dhaqeen ummaa isaa izaabeel cinatti arga ummaa isaatirraa illee gammadee galatoonfata ummaan isaatilleen akka izaabeel jaalattu ni himtiif erga achii deeme booda istiidiyoo dhaquudhaan sirba tokko isiidhaaf sirba kannaa isiidhaa kannuudhaaf jecha yeroo isiidhaaf kannuudhaaf kara mana isii deemu sagalee dhaga'a yeroo sagalee dhaga'u isiin lafa dhoytee jirti baay'ee rifatee fuudhee isii mana yaalaa geessa akka mana yaalaa geessuun doktortittiin akkanattiin qaamni isii dawaa fudhachuu dadhabee jira guyyaa muraasa qofaatu hafeefi jettiin innilleen horifateetuma fuudhee kara mana isii galcha erga mana galche booda haati isiitilleen dhufteetii dhiifama isii gaafatti wanni ansi godhe san hunda jaaladheetii miti dirqamaan na godhe jettiin micoolleen dhiifama gooteetii fi haati biraa deemti akkuma reediyoo banteen sirbeenni sirbeef dhageessi abbaalleen kara biraatii dhaguuf jira akkuma sirba dhageen abbaan sheenee waan inni isaan godhe hundaafuu gaddee baay'ee rifata akkuma sirba isiidhaaf qopheesse isiidhaaf hin kanna je'ee bakka isiitti harkatu dhaqeen saahibban isaa kabadalaatti kaa'u harka dubbiin waan kanaa maali jee gizee gaafatu izaabeellis achi badala aruusaa uffattee dhufte waggaa kana isiin akkana jettiin wanni guddaan akkuma abjuun keenya dhugoomuu barbaanne kunoo abjuun keenya dhugoomee jira jetteen wal fuudhan jaama guyyaa lamadaa ganama subii irratti izaabeel dadhabaa inni doktortittii irra bilbiluudhaaf yaalii godhuuf isin ni dhorkiti kun haasoo kiyya haxumuraa ta'e amma booda du'uus sheenaan qabu gammachuun hin du'aa jettiin guyyaa kaan inni qabrii isii irra taa'eeti footoo isii ilaalaa isii yaadata abbaalleen dhufee cinaa taa'ee waan odoo isii dhiifaman gaafatiin isiin duuteef mucaallee dhiifama gaafata baay'ee mucaalleen dhiifama guyyoota muraasa booda derin maatii isaatiin akka niiwuyoork dhaquu qabuuf akka abjuu isaa dhugoomsuu qabu himaaf abbaan isaatillee yeroo duraatii fi yaada isaa deeggaree daftara kannaaf akka waan dabarse hunda irra barreessuuf imala eegalee akkuma reediyoo baneen sirba isaa keessii reediyoo irra buufteef dhaga'e waggaa kana innilleen biyya itti deemu san dhaqee abjuu isaatii fi abjuu isiitillee dhugoomsuudhaaf karoorfatee isaa imala eegalee filmiin dhumata anilleen filmii kanarraa jaalaltii falagooytaatii muka alaatirraa nama qabdii jecha jaamusan irraa baradheetiin akkasumas kaayoo fi galmaangoof murannoo qabaachuu qabanii waan juus irraa baradheetiin jira isinis akka irraa barattan abdiin qaba daawwattoota keenya gaa filmiin kun akkuma laaleen nattolattiin isinii qabadhee dhufuu barbaade isinii qabadhee dhufeen isinii jechuu barbaade daawwattoota keenya akka isinitti tolee jirus abdiin qabaa yoo isinitti tolee jiraateesse jalannaa barreessaadha torban keessaa si'a takkaa lama isinii qabadheetiin dhufaa seenaalee tanarra babbareeddus jechuu barbaadeeti daawwattoota keenya hamma xumuraan nafana turuu keessaniif
baay'ee galatoomaadha hanga viidiyoo biraatiin walitti chaanu gamanumaan daawwattoota keenya turtii gaariin isiniin jedha.